Ayyaanni gooftaa keenya jaalallee Waaqayyo Abbaa tokkummaan hafuura qulqulluu hunduma keessanii wajjin haa ta'u jecha kabajamoo maatii Waaqayyoo kanaan dura na hordofuu kan jalqabdan yeroo jalqabaatis har'a na hordofuu kan jalqabdan hunduma keessaniyyuu Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu jecha kutaa nuyi har'a walii wajjin ilaallu kanaan dura jalqabnee kan turre paartiitti goone jechuudha. Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irra isa jiru mata duree jireenya kiristaanaa isa jedhu irratti walii wajjin ilaaluu jalqabnee turre jechuudha. Roomaan 12 lakkoofsa 12 akkasidha. Abdii qabdanitti gammadaa rakkina obsaa Waaqayyoon kadhachuuttis immoo cimaa jedha. Kutaan kun jireenya kiristaana tokkoo kan ibsudha. Akka ta'e kutaa darbe irratti walii wajjin ilaallee turre jechuudha. Kiristaanni tokko abdii qabaa, rakkina qabaa, wanta gochuu qabu qabaa jennee walii wajjin ilaallee turre. Innis abdii qabutti hin gammadaa, rakkina obsaa, wanta inni gochuu qabu immoo Waaqayyoon kadhachuutti cimuudha jennee walii wajjin ilaallee turre jechuudha. Kutaa darbe keessatti waa'ee rakkinaa yookaan qoromsaa bakka sadiitti qoonnee gosa sadiitu jira jennee walii wajjin ilaallee turre. Innis qoromsi inni tokkoffaan qoromsa fedha yookaan fedha hawwii fooniiti jenneera. Qoromsa fedha yookaan hawwii fooniiti jenneera. Isas seera uumamaa boqonnaa 39 irra dhaabbannee qoromsa biyya Gibxiitti Yoosef irra ga'edha. Qoromsi sun qoromsa hawwii foonii ta'uusaa walii wajjin ilaallee turre jechuudha. Darbee isa duraa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irra isa jiru fedha foonii isa lubbuu keessa lolurraa fagaadhaa jedha. Qoromsi inni lammaffaan ilaallee gosa qoromsaa keessaa inni lammaffaan qoromsa mul'ataadha isa jedhu walii wajjin ilaallee turre. Isas Maatiyos isas mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irra isa jiru du'a Yoositti fidellee hamma du'aatti amanamaa ta'e isa jedhudha. Qoromsi mul'ataan kun maqaa Yesuusiif jedhanii isa mul'ataadhaan arrabsamuu, jibbamuu, du'a isa namatti fiduudhaan ilaalleerra. Qoromsi inni sadaffaan jiru inneerra qoromsa hafuuraa jenneerra. Qoromsa hafuuraa kana Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga 11 irra isa jiru qoromsa Yesuus Kiristoos qorome akka ta'e walii wajjin ilaallee turre jechuudha. Qoromsi kiristaanaaf akka kennaatti akka kenname sagalee Waaqayyoo nutti dubbata jechuudha. Innis Filiphisiyoos boqonnaa 1 lakkoofsa 39 irratti akkasidha. Sagalee Waaqayyoo Kiristoositti amanuu keessan duwwaatu hin taane isaaf dhiphachuu danda'uunis immoo isiniif kennameeraadha. Sagalee Waaqayyoo sababii ta'eef kiristaana tokkoof rakkinni qoromsi akka kennaatti akka kenname walii wajjin ilaallee turre jechuudha. Har'a kutaa nuyi walii wajjin ilaallu immoo kutaa lammaffaa kana keessatti jechuudha. Dirreen qoromsaa dirree akkamiiti isa jedhu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Kana jechuun dirreetti kiristaanni tokko namni Waaqayyotti amane tokko rakkatu yeroo rakkatu maaltu ta'a? Maaltu jireenya isaa irratti argama isa jedhu walii wajjin ilaallaa isiniin jedheen ture. Har'a isa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Hamma dhumaatti akkanaa wajjin turtan gamanumaan isin afeereera. Waaqayyo isin haa eebbisu jechuun barbaada. Kiristaanni tokko yeroo qoromsi yeroo sarara ga'u qoromsa sana keessatti maal ta'a? Jireenya isaa irratti maaltu argama? Hin miidhama moo jireenya akkamii irratti argama isa jedhu har'a walii wajjin ilaallaa jechuudha. Dursa garuu kutaan dubbisuu isa duraa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 13 irra isa jiruun isiniif dubbisa. Gara isatti hatuun darbiin dura isa duraa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 13 irra isa jiru. Qoromni namatti dhufee hin beekne isinitti hin dhufne Waaqayyo amanamaa waan ta'eefis humna keessan gararraatti akkasin qoromtaniif isin hin dhiisu. Garuu qoroma sana keessatti akkasin dandeessan hin godha. Karaa isin keessaa baatanis isiniif hin kennaa. Ameen. Waaqayyo waaqa akkasii jechuudha. Kiristaana keessatti yeroo qoramu yeroo rakkatu Waaqayyo karaa qoromsaa karaa ittiin ba'an rakkina sana keessaa qoromsa sana keessaa karaa ba'an hin qopheessaa jechuudha. Akkasidha. Karaa isin keessaa baatanis isiniif hin kennaadha. Qoromsi kiristaana tokko inni qoramu qoromsa humna isaan ol Waaqayyo akka namni qoramu hin godhu. Qoromsa sana keessatti karaa ba'umsaa qopheessa. Akkasii jechuudha jireenyi kiristaana tokko jechuudha. Faarsaa boqonnaa 39 Faarsaa boqonnaa 34 lakkoofsa 19 irratti immoo akkasidha sagalee Waaqayyoo. 34:19 irratti wanti hamaan nama qajeelaatti hin baay'ata. Waaqayyo garuu kana hundumaa keessaa isa hin baasaadha. Yeroo baay'ee qoromsi nama hamaatti baay'ata jennee yaaduu dandeenya. Maalidha garuu sagalee Waaqayyoo wanti hamaan nama qajeelaatti hin baay'ataadha. Yeroo baay'ee maaliifin qoroma? Ani nama Waaqayyooti. Hamaan hojjenne gaarii godhe yeroo maaliifin qoroma jettee yaaduu dandeessa. Garuu sagalee Waaqayyoo maalidha? Wanti hamaan nama qajeelaatti hin baay'ataadha. Sababii hamaa taateen miti kan qoromsitti baay'atu.
sababii ati nama qajeelaa taateef qoromsitti baay'ata. Yeroo baay'ee yaada akkasii qabda taanaan ilaalcha akkasii keessaa ba'uu qabdaa jechuudha. Hamaa sababii gooteef miti. Sababii nama waaqayyoo taateef sababii waan qajeelaa gooteef rakkinni hammeenyi sitti hin baay'ataadha. Garuu maalidha? Waaqayyo kan hundumaa keessaa isa hin baasaadha. Abdiin jiru immoo kanadha. Waaqayyo rakkina sana keessaa si baasa. Yoo rakkinni qoromsitti budamiyyuu achi keessaa si baasa. Macaafa qulqulluu keessaa kan nu ilaallu namni waaqayyo iddoo kamittiyyuu nama qoramedha. Nama qoramaatume nama hin milkaa'an jennee waa'ee isaanii haasofnu waa'ee Daawit, waa'ee Phaawulos, waa'ee namoota macaafa qulqulluu keessaa gurguddaa ta'an gaafa ilaallu namoonni sun hundi isaanii namoota qoromsa garaagaraa keessa darba'e. Namoota qoramanidha. Garuu qoromsa sana keessaa sababii hamaa godhanii miti gaarii godhanii qoramanii qoromsa sana keessaa garuu waaqayyo isaan baasaa turedha. Jireenyi kiristaanaa kanaaf namatti tola. Jireenyi nama Yesuus Kiristoositti amane tokko kanaaf na gammachiisa yeroo hundumaa. Yoo qorameyyuu yoo rakkinni irra geeyyuu kaayyoo isaa sana dhabuu hin danda'u. Yoo rakkinni sirra geeyyuu hojii waaqayyoo galmaan ga'uudhaaf yoo rakkinni sitti dhufeyyuu rakkina sanaaf jettee kaayyoo kee takka booddeetti hafee hin beeku. Sababni isaa waaqayyo garuu kan hundumaa keessaa isa hin baasaadha. Waaqayyo rakkinicha hundumaa keessaa si baasaa jechuudha. Yoo rakkinni qoromsi sirra geeyyuu waaqayyo karaa qopheessa. Karaa ittiin keessaa baatu, karaa ittiin rakkina sana mo'attu, humna ittiin rakkina sana mo'attu siif kennaa jechuudha. Kiristaanni tokko akkasidha. Yoo qorameyyuu yoo rakkateyyuu hamaa sababii godheen miti. Namni qajeelaatti waan haamaatu baay'ataadha sagaleen waaqayyo. Yoo hamaan itti baay'ateyyuu waaqayyo garuu kan hundumaa keessaa isa hin baasaadha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dirree qorumsaa dirree akkamiitti isa jedhu walii wajjin ilaaluutti dabarraa jechuudha. Kanuma irratti hundoomne namni kiristaanii tokko yeroo qoramu maaltu ta'a? Jireenya isaa irratti maaltu ta'a isa jedhu walii wajjin ilaalla. Tokkoffaa irratti qabxii lama duwwaa irratti hin dubbadha. Tokkoffaa irratti dirreetti hadheessaan kee yookaan ari'ataan kee si biraa hafuu fi inni si qorsu dhiisee adeemudha. Dirree atitti qoramtu, dirreetti rakkinni sirra ga'u, dirreetti inni si hadheessu si biraa hafudha. Dirreetti ari'ataan kee si biraa hafudha. Dirreetti inni si qore sun si dhiisee adeemudha. Waan ta'uun fakkaatu yeroo kana qoromsa. Anatoo qorama akkamitti inni na hadheessu na biraa hafa? Anatoo qorama inni na ari'amu akkamitti na biraa hafa? Anatoo qorama akkamitti inni na qoru na dhiisee adeema jechuu dandeessa. Garuu walii wajjin ilaalla tokko tokkoon. Maatiyos Daani'el boqonnaa 4 lakkoofsa 24 irraa isa jiru walii wajjin ilaalla. Daani'el boqonnaa 4 lakkoofsa 24. Daani'el boqonnaa 6 lakkoofsa 24. Akkasidhaan dubbisa. Mootichi abboomnaan warra Daani'eliin hamatan sana fidanii dubartoota isaanii fi ijoollota isaanii wajjin boolla leencotaa keessa bubuusan. Garuu otuma isaan boollicha keessa hin gahin leenconni qolatanii lafee isaanii caccabsanidha. Kutaa kan akkasii galuuf Maatiyos boqonnaa Daani'el boqonnaa 6 lakkoofsa 3 4 hanga 5 isin dubbisa. Maatiyos Daani'el boqonnaa 6 lakkoofsa 4 hanga 5. Yommus warra mataa ta'an sunii fi warri kutaa mootummaa bulchan dubbii mootichaa ilaaluu keessatti karaa ittiin Daani'el irratti ka'an barbaaddatan. Garuu inni amanamaa waan tureef wanti inni irraa kaa'ate yookiis balleesse tokkollee irratti hin argamne. Kanaaf jarri balleessaa ittiin isa irratti ka'an karaas hin arganne. Kana irratti jarri kun karaa wanta seera waaqayyoo isa ilaalu yoo barbaanne malee nuyi karaa ittiin Daani'elin kana irratti kaanu hin argannu waliin jedhan. Iddoo kanatti boqonnaa 6 kaatanii gaafa ilaaltanii hinaaffaa Daani'el irratti ka'edha. Hinaaffaan kana jechuun qoromsa Daani'el irratti ka'e jechuudha. Namoota inni biyya bulchu kun muudeetu jira. Muudamanii Daani'el achi keessaa caalee argamedha sagalee waaqayyo. Sababii Daani'el caalee argameef jedhanii jarri kun karaa ittiin Daani'elin balleessan, karaa ittiin Daani'el irratti qoromsa fidan karoorsutti ka'an, karaa ittiin Daani'elin irratti qoromsa fidan barbaadutti ka'an, karaa barbaadanii qoromsa tokko itti uumuu barbaadanii karaa ittiin isa ammeessan dhaban, karaa ittiin isa ammeessan dhaban. Sababni isaa Daani'el amanamaa turedha. Daani'el nama balleessaa hin qabne turedha sagalee waaqayyo. Kanarraa karaa ittiin isa ammeessan barbaadanii gaafa dhaban karaa tokko duwwaa argannaadha. Innis karaa waaqayyoo isaati. Yoo itti dhanne isa argachuu dandeenya, isa balleessuu dandeenya, qoromsa itti fiduu dandeenya Daani'el irratti ka'an. Daani'el irratti gaafa ka'an garuu qoromsi kun hundumtu maayidhaan mootiidhaan naqanii ati mootiidha waan ta'eef namni hundumtuu gara keetti akka iyyu si duwwaa akka kadhatu namni as keessa jiru hundumtuu biyya kana keessa jiru si duwwaa akka waaqeffatuuf beellama baasi beeksisa baasi ittiin jedhan akkasidha. Lakkoofsa 7 Daani'el boqonnaa 6 lakkoofsa 7 ati mooticha
namni hamma guyyaa 30tti gara kee duwwaatti malee gara waaqayyo tokkootti yookaas gara namaatti kadhata tokkollee dhiyeesse boolla leencotaa keessa akka buufamuuf abboommii dhaabbataa baaftee isa ittifame kanas cimsitee hojiirraa akka oolchituuf warri mata dureen mootummichaa warri mataa kutaa biyyaa irra jiran warri kutaa biyyaa bulchan gurguddoonni mana mootichaa abboonni biyyaas hundinuu waliif galaniiru. Maayidhanii namni hundumtuu gara keetti akkayyu sababni isaa Daani'elitu gara waaqayyootti jee waan ta'eef Daani'el mooticha dhiisee gara waaqayyoon dhiisee gara mootichaatti iyyuu hin danda'u waan ta'eef Daani'el irratti qoromsa fiduuf jedhanii lola fiduuf jedhanii namni hundumtuu gara keetti gara mootii si duwwaatti akkaiyyuuf beellama baasii beeksisa baasii namni isa cabse immoo boolla leencotaatti akka darbatamuuf qoromsa baasii ittiin jedhan. Beeksisi beekuun hundumtuu Daani'el irratti qoromsa fiduudhaaf rakkina fiduudhaaf jedhameeti malee wanta biraa miti. Akka jedhan ammas mootii ittisa kanaa cimsi akka seera Meedoonii fi Faarisii isa kaafamuu hin dandeenyetti akka isa inni geeddaramuu hin dandeenyetti caaffata isaatti milikkita godhi akka geeddaramuu hin dandeenyetti akka jijjiiramutti qoromsa kana itti fideedha. Garuu qoromsa kana keessatti kan hafe eenyuudha? Daani'eliin otoo hin taane warruma hadheessan sanadha. Warruma Daani'elii balleessuu barbaadan sanatu qoromsa sana keessatti hafe. Sababni isaa ilaaluu dandeenya. Boqonnaa 16 Daani'el boolla leencotaatti darbatamuu isaadha. Daani'el boolla leencotaatti kan darbatame Daani'eliidha. Sababni isaa inni mootichaaf hin saganne san kadhanne waaqayyoon kadhate waan ta'eef. Gaafa ilaallu dabarree gaafa ilaallu garuu Daani'el boolla leencichaa keessaan bee qoromsa sarara geessanirraa hin bee kan boolla leencotaa keessatti darbatamee du'e eenyuudha? Warra Daani'eliin hadheessedha. Warra Daani'eliin balleessuu barbaadetu warra Daani'eliin qoromsa irratti uumuu barbaadetu qoromsicha keessatti hafe. Akkasidha boqonnaa 24 irraa mootichi abboomnaa warra Daani'eliin hamatan sana fidanii dubartoota isaanii fi ijoollota isaanii wajjin boolla leencotaa keessa bubuusanidha. Garuu utuma isaan boollicha keessaa lafa hin ga'e leenconni qolotanii lafee isaanii caccabsanidha. Kanaaf eenyuudha boollicha keessatti? Warra Daani'eliin hammeessanidha. Kan nyaatame leenciin caaneedha warra Daani'eliin hammeessanidha. Kan qoromsirra ga'e garuu Daani'elidha. Yeroo baay'ee akkasidha jireenyi kiristaanaa. Yeroo baay'ee sirra qoromsi ga'a. Sirratti qoromsa uumuu si hammeessuu barbaadu, lola sirratti uumuu barbaadu, lafa hojjetutti iddoo kamittiyyuu qoromsa sirratti uumuu barbaadu. Ati nama qajeelaadha garuu qoromsicha keessatti kan hafu garuu warruma si hadheessan sanatu deebi'aaf. Ati nama waaqayyooti, ati kiristaana waan taateef qoromsa sana keessatti kan hafu isa si hadheessu sanadha malee ati qoromsa sanaan hin mo'amtu. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Jireenyi kiristaanaa yeroo qoromu jireenyi isaa akkasidha jechuudha. Isa hadheessaa isaatu qoromsicha keessatti hafa malee ofii qoromsicha sana keessa hin darbaa jechuudha. Daani'el qoromsicha keessa hin darbe kan qoromsicha keessatti hafe garuu warra Daani'eliin hadheessedha jechuudha. Ariyataan si biraa fuudha. Lafatti ariyataan dirreetti ariyataan keessa biraa fuudha. Bo'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 27 hanga 31tti ilaalla. Bo'uu 14 lakkoofsa 27 hanga 31tti. Nan dubbisa akkasidha. Museen harka isaa galaanicha irratti hin diriirse barii lafaattis kana yoon dubbisuu dhiise akkasumatti isin ibsaa jechuudha yeroo keenyatti fayyadamuudhaaf. Seenaa kana kan nuyi ilaallu iddoo kanatti seera uumamaa Bo'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 27 hanga 31tti isa jiru. Iddoo kanatti qoromsa saba Israa'el irra ga'edha. Qoromsi jiru kuni akkasidha dursa kan ilaalu. Dursa Bo'uu boqonnaa 13 lakkoofsa 17 isin dubbisa. 17 hanga 18 Bo'uu boqonnaa 13 lakkoofsa 17-18. Mootiin Gibxii jarra yommuu gadhiise karaan biyya Filistiyaa keessa baasu dhiyoo yoo ta'eyyuu lolli isaanitti ka'ee jarri gaabbanii biyya Gibxiitti akka hin deebineef Waaqayyo achirra isaan hin geessine. Waaqayyo karaa kanaaf akka jarri karaa lafa onaa keessa ba'ee gara galaana diimaa dhaquu irra naanna'anii adeeman godhe. Israa'eloonni mi'a lolaa akkuma hidhatanitti biyya Gibxii keessaa ol hin ba'anii. Ameen. Waaqayyo beekaa isarra baase karaa Filistiyaa dhiyoo ture. Garuu Waaqayyo beekaa isarra baasedha. Karaa galaana diimaarra baasedha saba Israa'eliin. Maaliif qoromsa keessa beekaa baase? Karaa dhiyootu jiru karaa galaana diimaarra baase jechuudha. Iddoo kanatti kan nuyi agarru seera Bo'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 27 hanga 31tti. Qoromsa saba Israa'el irra ga'e ilaalla. Inni kunis
dura isaanii galaana diimaa jira, dudduuba isaanii loltuu Fariyoontu jira. Sabni Israa'el qoromsa cimaa keessa jira. Sababni isaa duraan galaana jira, dudduubaan loltuu Fariyoontu jira. Garuu qoromsa kana keessatti sabni Israa'el maal ta'e jedhu walii wajjin ilaalla. Qoromsa kana keessatti ariyataa isaanii kanatu biraaf akkamitti isa jedhu walii wajjin ilaalla. Waaqayyo isarra beekaa naannesse karaa dhiyoonatu jiru karaa galaana diimaa naannesseedha. Sagaleen Waaqayyo achirra naannessuun isaa maaliif jennee yaaduu dandeenya. Yeroo tokko Waaqayyo karaa qoromsa keessa nu baasee ariyataa keenya nu biraa hambisuu barbaada. Kanaaf jedhee akkas godhe ta'uu danda'a. Sabni Israa'el asitti maal ta'anii dura galaana diimaa jira, dudduuba isaanii loltuu Fariyoontu jira. Garuu kan ta'e qoromsicha keessatti kan hafe, rakkina sana keessatti kan hafe, galaana diimaa sana keessatti kan hafe saba Israa'elii warra danqame otoo hin taane, warra rakkina sanaan booji'ame otoo hin taane, sabni Israa'el galaanicha keessa ba'anii sabni Gibxii garuu warri hariyatan sun garuu rakkinicha sana keessatti galaanicha sana keessatti hafan. Wanti baay'ee sin dhibu iddoo kanatti galaanni saba Israa'el dura dhaabbachuunsaa saba Gibxiidhaaf carraadha. Sababni isaa sabni Israa'el, sabni Gibxii saba Israa'eliin kurkursaadha. Sabni Israa'el kun immoo karaa darbaan qabu. Sababni isaa galaanatu dura isaanii jira. Saba Israa'eliif qoromsa ture galaanni dura dhaabachuun, saba Gibxiidhaaf garuu carraa guddinaa ture. Sababni isaa qanqabatu waan ta'eef, hariyaa jiru waan ta'eef. Garuu qoromsa kana keessatti saba Israa'eliif qoromsa sanatu carraa jijjiiramaa ta'eef, carraa guddinaa ta'eef, carraa ittiin hariyataan isaanii bira darbu ta'eef. Sababni isaa galaanni sun otoo hin jiru ta'e sabni Gibxii wanta keessatti hafu hin qabu ture. Wanta ittiin nyaatamee saba Israa'el bira hafu hin qabu ture. Waaqayyo karaa sanarra baasee jedhee yaada yeroo baay'ee. Sababni isaa achirra baasee saba Israa'elii keessa baasee saba Gibxii immoo achirratti keessatti hambisuu barbaade ture. Sababni inni lammaffaan tokko immoo qoromsi saba Israa'elii maal ture? Dudduuba isaanii loltuu Fariyoontu ariyataa ture. Inni kunis qoromsi kunis carraa jijjiiramaatti, carraa guddinaatti isaaniif deebi'e saba Israa'eliif. Sababni isaa sabni Gibxii sun warri kurkursaa jiru sun achitti hafaniiru, dhumaniiru, badaniiru jechuudha. Kun immoo carraa guddinaati. Sababni isaa sabni Israa'eliin atuu sabni Gibxii nyaatamne ta'e yeroo san birrachaa deema ture. Sababni isaa sabni Gibxii dhufee nu qabata. Sabni Gibxii dhufee nu ajjeesa jedhanii yaaddoo turan. Amma garuu yaaddoo tokko malee birraa tokko malee deemuu jalqaban. Sababni isaa inni isaan ari'atu sun biraa hafeera. Inni isaan sodaatan sun biraa hafeera. Badaniiru, du'aniiru waan ta'eef yaaddoo tokko malee deemuu jalqaban. Qoromsa lama keessa turan sabni Israa'el yeroo san duraan galaana diimaa, dudduubaan loltuu Fariyoon. Qoromsi isaanii kun lamman garuu carraa guddinaatti, carraa jijjiiramaatti isaaniif ta'e. Inni dura galaanni diimaan suni loltuu Fariyoon sana liqimse. Loltuu Fariyoon warri dudduubaa sun immoo hin badan. Baduun isaanii immoo sabni Israa'el sodaa malee akka adeemu ta'e jechuudha. Lolli qoromsi yeroo dura keetii booddee keetii yeroo sitti dhufu qoromsichi situ keessatti hafatu hin taane ariyataa keetu keessatti hafa. Jireenyi kiristaanaa tokko akkasidha. Dirreetti qoromu keessatti, dirreetti rakkatu keessatti isatu keessatti hafatu hin taane ariyataa isaatu biraa hafa. Qoromsi si duraa si booddeedhaan jiru carraa guddinaatti siif jijjiirama. Yeroo Waaqayyo qoromsa sitti badu carraa guddinaatti si dabarsuu barbaadeti Waaqayyo. Kanaaf si qora. Saba Israa'eliin karaa dhiyoonatu jiru, Filisxiyaan karaa dhiyoonatu jiru. Karaa galaana diimaarra baaseedha sagalee Waaqayyo achirra naannesseedha. Waaqayyo rakkina keessa yeroo si baasu wanta si biraa hambisuu barbaade sababii qabuuf achirra si baasa malee si balleessuu miti. Abdii akkasii qabdatti nama Waaqayyo. Inni tokko dirreetti inni si qoru si dhiisee adeemudha. Inni si qoru ariyataan kee inni si qoru si biraa fudhanneerraa inni tokko immoo inni si qoru lafa inni si dhiisee adeemudha. Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 11 ilaaluu dandeenya. Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 11 nan dubbisa akkasidha. Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 11. Ergasii seexanni isa dhiisee ergamoonni Waaqayyoos dhufanii isaaf ergamanidha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga 11tti kan nuyi jiru ilaallu qoromsa Yesuus Kiristoos qoromedha. Lakkoofsa 1 keenan dubbisa akkasidha. Lakkoofsa 1. Ergasii Yesuus seexanaan qoromuudhaaf hafuura qulqulluudhaan gara lafa onaatti geeffame. Waan baay'ee isin dhibudha. Hafuurri qulqulluun gara eessaatti geesse? Gara lafa onaatti geesse Yesuus Kiristoos. Yeroo tokko hafuurri qulqulluun gara qoromsaatti nama geessa. Achitti garuu si hambisuudhaaf otoo hin taane isa si qoru si biraa hambisuudhaaf. Lakkoofsa 11 irratti immoo akkasidha waan ta'eef baay'ee namatti tola. Ergasii seexanni isa dhiisee adeeme. Ergamaan Waaqayyoos dhufanii isaaf ergamanidha. Ulfina dabalata Yesuus Kiristoos iddoo sanatti silayyuu ulfina qaba. Fakkeenya nuuf ta'uuf jedheeti. Gara lafa onaatti geeffame qoromee erga jedhee qoromsa hafuuraa jennee ilaallee irra darbe irratti erga qoramee jedhee
xumurarratti seexanni isa dhiisee na deeme inni qoru isa dhiisee na deeme ergamoonni waaqayyoos dhufanii isaaf ergamanidha. Iddoo dirree qorumsaa sanatti hafuura qulqulluudhaan geeffame. Hafuura qulqulluudhaan geeffame. Yeroo tokko hafuurri qulqulluun gara lafa onaatti gara qorumsaatti nama geessa jenneerra. Eega si geessee garuu isa si qoru si biraa hambisuudhaaf raawwatee si biraa akka inni si biraa hafu rakkinni qorumsi sun akka raawwatee si biraa hafuuf waaqayyo qorumsaaf rakkina sitti fida ta'uu danda'a. Achi keessaa hin hafeedha akkasidha. Ergasii seexanni isa dhiisee na deeme ergamoonni waaqayyoos dhufanii isaaf hin ergamanii sagalee waaqayyo galanni waaqayyoo dhaafatu. Dirreen qorumsa kiristaanaa akkasidha jechuudha. Ariyaataatu biraafa. Isa hadheessutu isa si hadheessutu si biraafa. Isa si qorutu si biraafa. Maleessitu keessatti hafa miti. Malee rakkinichaan qorumsaan situ nyaatama miti. Waaqayyo keessatti waan hojjetu qaba. Dirree san rakkinaa sana keessatti wanta siif hojjetu qaba. Kanaaf achirra si baasa. Kanaaf keessa si baasuu barbaada waaqayyo. Humnaaf jabinattiin keessa dabartu immoo siif kenna. Isa lammaffaa qabxii inni lammaffaa inni xumura. Dirreen qorumsaa dirree akkamiiti kiristaanaaf si jedhuuf dirreetti ulfina waaqarraa dabalatanidha. Dirreetti ulfina dabalatanidha. Nan dubbisa isa lammaffaa Qorontos 4:17 irraa. Isa lammaffaa Qorontos 4:17 yeroo keenyatti gargaaramuuf ariifadheen dubbadha. Isa lammaffaa Qorontos 4:17. Kanaaf 4:17 rakkina salphaa inni nuyi yeroo dhaabbannu kun ulfina bara baraa isa safara malee guddatu sana baachuudhaaf nu qopheessadha. Ameen. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Rakkinni nuyi salphaa nuyi inni nuyi amma yeroodhaaf qoromnu nuyi biyya lafaa kun qoromnu kun rakkinni qoromsi kun maaliif nu qopheessa ulfina bara baraa isa safara malee guddatu sana baachuudhaaf nu qopheessa jechuudha. Kanadha jechuudha. Dirreen qoromsaa dirree akkasiitti dirreetti ulfina waaqarraa dabalatanii dirreetti jireenya bara baraatti walitti qabatanidha. Badhaadhummaa waaqarraatti walitti qabatanidha. Yeroo qoromnu wanta negatiivii keessa galaarru nutti fakkaachuu danda'a. Garuu yeroo qoromnu yerootti pozitiivii lakkaachaa jirrudha. Badhaadhummaa waaqarraatti lakkaachaa jirrudha. Dirreetti ulfina waaqarraa gonfoo waaqarraatti lakkaachaa jirrudha. Namni waaqayyo kiristaanni kanadha jechuudha. Qoromuunsaa negatiivii utuu hin taane dirreetti ulfina waaqayyoo dabalachaa jirrudha. Waan negatiivii keessa jirtu sitti fakkaachuu danda'a. Waan dhiphina keessa jirtu sitti fakkaachuu danda'a. Garuu dirreen sun dirreetti ulfina waaqarraa itti dabalattudha. Darbee shanii kaases ilaaluu dandeenya. Isuma lammaffaa Qorontos boqonnaa 5:1-4 isiniif dubbisa. Kana dubbiseen isiniif xumuraa jechuudha. Godoon jireenya keenyaa kana jechuun dhanni keenya lafarraa irraa yoo jige ijaarsa harki namaan ijaariin mana bara baraa bantii waaqaa keessaa jiraatu waaqayyo biraa akka qabnu beennadha. Isa ammaa kanatti baay'ifnee hinaanna. Isa ammaa kanatti hinaannadha. Mana keenya isa waaqarraa irrattis mana keenya isa waaqarraas irrumatti dabalachuudhaaf hin hawwinadha. Mana keenya isa lafarraa kana irratti hinaanna. Biyya lafaa kana irratti hinaanna. Mana keenya isa waaqarraa irratti irrumatti dabalachuudhaaf hin hawwinadha. Yeroo asii rakkannu yeroo si aannu mana keenya isa waaqarraa irratti dabalannaa jechuudha. Ulfina waaqarraa dabalannaa jechuudha. Badhaadhummaa waaqarraa dabalannaa jechuudha. Akkasidha. Irratti dabalachuun keenyas isa duraa ofirraa baafnee qullaa keenya akka hin argamneef godoo jireenyaa isa kana keessa lafarra yeroo jiraannu ba'aan nutti ulfaatee naanna. Kunis mana keenya isa waaqarraa isuma kana irratti dabalachuudhaaf kanaanis inni du'u jireenyaan akka liqiffamuuf malee nuyi godoo keenya kana ofirraa baasuu waan barbaanneef miti. Salafarraa kana irratti rakkanna hinaanna mana keenya isa waaqarraa irratti garuu irratti dabalachuudhaaf irratti dabalannadha sagalee waaqayyo. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isa xumuraa wanta jedhee xumuru hojii ergamootaa boqonnaa 14:22 dubbiseen ergaa koo xumuraa jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 14:22 14:22 irra jiru nan dubbisa akkasidha. Isaan yaada amantootaa jajjabeessan amantii isaaniitti akka cimaniif gorsan gidiraa baay'ee keessa darbuudhaan mootummaa waaqayyootti galuun nuuf hin ta'a jedhanii. Ameen. Gidiraa baay'ee keessa darbuudhaan mootummaa waaqayyootti galuun nuuf hin ta'a. Gidiraaf rakkinni qoromsi dubbiin beekamuu qabu inni guddaan kan keessatti hamnootu hin taane kan keessa dabarree jireenya bara baraatti galudha. Qoromsa kana keessatti rakkinaarra keessa jirtu keessatti kan haftatu hin taane kan keessa dabartee jireenya bara baraatti dabartudha. Kiristaanni tokko kanadha.
qoromsaaf rakkina sana keessatti hinaafatu hin taane kan inni keessa darbee dirree keessa dabarudha malee dirree qoromsi dirree nuyi keessa tamnu miti dirree nuyi keessa dabarree jireenya bara baraatti galludha. Qoromsarraati kanatti keessa toftatu hin taane kanatti keessa dabarte Yesuusiif jettee Waaqayyoof jettee kanatti qoromtu kanatti rakkattu kanatti keessa toftatu hin taane kanatti keessa dabarte jireenyaaf ulfina bara baraa argattudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u kutaa keenya guyyaarraa asuma irratti xumurraa torbanarraa kan nuyi itti walitti deebinu karaa mo'ichaa waan jedhu walii wajjin ilaalla. Karaa ittiin rakkina kana keessa dabarruu fi tokkommoo namni qorumsa kana mo'ate maal argata isa jedhu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Amma torbanarraatti Waaqayyo bara keessan jireenya keessan wanta isin qabdan hundumaa wanta kan keessan ta'e hundumaa Waaqayyo eebbisu. Baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja. Kanumaan immoo akka na hordoftaniif telegiraamii irra giruuppii lammii waaqarraas jedhu irratti giruuppii ta'uu dandeessu. yuutuubii komoo Daawit Baacaa Ofiishaalessa jedhu sabskiraayib gootanii akka na hordoftan asumaan isin nafeera. Waaqayyo isin haa eebbisu. Guddaa galatoomaa baay'een isin jaalladha. Eebbifamaa. Amiin.